Hordoftoota keenya kabajamoo fagoodhaa fi dhiyoorraa raadiyooniidhaan marsaa intarneetii fi saatelaayitii Itiyooosaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan hunduu nagaan keenya bakka jirtanutti isin qaqqabu akkam ooltan. Dhaggeeffatoota keenya amantaa kiristaanaa hordoftanii fi baga jala bultii ayyaana dhalootaatiin isin ga'e. Ayyaanichi kan nageenyaa fi kan gammachuu akkasii ta'uu hawwina. Galgala kana isin keessummeessuudhaan kan isinii wajjin turu an Bafqaaduu Morodaati. Itoophiyaa keessatti keessumaa kaabaa fi kaaba bahaa keessatti walitti bu'iinsa uumameen dhaabbileen fayyaa 2,700 miidhamaniiru jechuudhaan ministeerri fayyaa ibseera. Teknooloojii samii irratti Raashaanii fi Chaayinaan waliin hojjechuu irratti waliigaluun isaanii biyyoottan lixaa yaaddoo keessa galchuun isaan oolle. Kanneenii fi qophii addaa jala bultii ayyaanaa qabnaa nu wajjiniin tura. Piroodyuusariin Tamsaasa Karaa Raadiyoo Nugusuu Taammireeti. Tamsaasa intarneetii fi miidiyaa hawaasaa kan qindeessitu immoo Tigist Gammeeti. Oduu har'aa kan qopheessite Jaallannee Gammadaati. Attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya oduun har'aaf qabnu kunoo. Dubbiimaan ministirii Dantaalaa Itoophiyaa Ambaasaadder Diinaa Muftii har'a magaalaa Baahirdaar keessatti ibsa kennanii jiru. Kunis dhimmootii yeroo kan adda addaa irratti kan fuulleeffate ture. Raayyaan ittisa biyyaa naannoo bulchiisa naannoo Amaaraa fi Afaar kanneen hiwaatiin qabamanii turan injifatee to'achuunsaa dhimmootii ka'an keessaa tokko ture. Yeroo kanattis hedduun isaanii barbadaa'anii kaanis booji'amuun ibsamee jira. Hoogganoonni hiwaat gama isaaniitiin deemsa karaa nagaaf carraa kennuuf jecha yeroo keenyaan gamasii baanee jedhan. Biyyoonni tokko tokkoo fi dhaabbattoonni sadarkaa addunyaa jecha hiwaat kana fudhatanii itti gargaaramuun isaanii nama gaddisiisaa jedhan Ambaasaadder Diinaan. Marii biyyoolessaa ka jedhu mata duree ka'ee ka biraa yoo ta'u inni Itoophiyaa keessatti gaggeeffamuuf jiru walamantaa dhabuu biyya keessaa furuuf marii ta'u malee ka biraa mitii jedhaniiru. Marii sadarkaa biyyaatti gaggeeffamu koomishina walaba ta'een kan gaggeeffamu ta'uu mootummaan Itoophiyaa beeksiseera jechuudhaan Asteer Misgaanaw Baahirdaar irraa gabaastee jirti. To'annaa hiwaat jala turanii amma bilisa ba'uun isaanii kan ibsame godina Walloo Kaabaa keessatti miidhaan namoomaa fi meeshaalee irra ga'e jedhame bal'inaan ibsamaa jira. Kanneen keessaa tokko ka ta'e Yuunivarsiitii Waldiyaarra saamiinsaa fi gochi barbadeessuu ka sadarkaa olaanaa irra ga'uusaa pireezidaantii yuunivarsiitichaa ka ta'an Dr. Abbabaa Girmaa VOA'f ibsaniiru. Yeroo ammaas Yuunivarsiitii Waldiyaa deemsa barachuuf barsiisuu jalqabuuf sadarkaa hin dandeessifneerra akka ga'u ta'ee saamamuu fi akka barbadaa'u ta'uusaa pireezidaantichi raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Walumaa gala badiin dhaqqabee fi saamiinsi gaggeeffame qarshii biliyoona 6 kan caalu ta'uu fi gamoowwan yuunivarsiitichaa jiran miidhaan kan irra ga'e ta'uun ibsameera. Al tokkotti barattoota 12,000 caalaa kasimatu yuunivarsiitii Waldiyaa dabalatee fageenya kiiloomeetira 30 irratti kan argamu gidduugalli qorannoo qonnaa Siriinqaa akkasumas dhaabbattoonni dhuunfaa saamamuu fi badiin irra ga'uusaa gabaafamee jira. Igaad jijjiirama qilleensaa faccisuuf jecha waaltaa qorannoo tokko Somaaliyaa keessatti banee jira. Waaltaa magaalaa Moqdishoo keessa jiru kun qorannaa gaggeessuu odeeffannoo funaannatee xiinxaluun haala qilleensa gaanfa Afriikaaf odeeffannoo haaraa tamsaasa. Waaltaa kana sirna kamisa kaleessaa gaggeeffameen kan banan pireezidaantii Somaaliyaa Mohaammed Abdullaahi Mohaammed yoo ta'an Soomaaliyaan rakkoo jijjiirama qilleensaa waliin walqabateen ishee mudate furuuf qooda olaanaa qabaataaf jedhan. Waggoota dhiyeenya kanaa keessa Soomaaliyaan caama hamaa fi beela kan jijjiirama qilleensaa waliin walqabate ishee mudatee jira. Waggaa darbe caamaa fi lolaan bishaanii uummata biyyattii kan walakkaa miliyoonaa ta'an manaaf qe'ee godaansise. Muummichi barreessaan Igaad Warqina Gabayyoo akka jedhanitti beelli sochii diinagdee kutaa sanaa ni miidha. Keessumaa haalli qilleensa naannoo hamaa ta'uun diinagdee addumatti immoo qonnaaf beeladaalee horsiisuu keessatti dhiibbaa bal'aa qabaa jedhan. Kutaan Igaad keessa jiru beeladaalee miliyoona 500 fi miliyoona 20 kan keessatti argamu yoo ta'u kana jechuun tokkoon keenyaaf beelada 2 qabaachuudha jedhan. Isaan kun naannoo hangi tokko gammoojjii fi guutummaatti gammoojjii ta'an keessatti haala raafamaa keessa jiru jedhaniiru. Soomaaliyaan caama lolaa bishaaniif weerara hawaannisaa jijjiirama qilleensaa waliin hidhata qabuun rakkataa yeroo jirtutti waajirri kun baname jedhamuusaa Mohaammed Kaahiyee Moqdishoo irraa gabaasee jira. Ugaandaan kamisa kaleessaa namoota 15 baatii onkololeessaaf sadaasa darbe Kaampaalaa fi iddoo biraa biyyattii keessatti dhoohinsa boombii dhaqqabeef himatee jira.
Balaa dhaqqabe kanaa yoo xiqqaate namni 6 kan ajjeefame yoo ta'u himannaan irratti dhiyaates shororkeessummaa fi shororkeessummaa deeggaruu ka jedhu akka dabalatu ibsameera. Sadaasa gaafa 16 ganama of wareegaan tokko buufata poolisii kan magaalaa Kaampaalaa karaa seenan irratti balaa boombii geessisuun of ajjeese. Daqiiqaa 3 booda immoo daandii gara paarlaamaa biyyattiitti geessu irratti of wareegaan 2 balaa boombii dhaqqabsiisan. Balaa iddoo lamaan kanatti dhaqqabeen yoo xiqqaate lubbuun nama 4 kan galaafatame yoo ta'u kun hedduun madaa'aniiru. Balaa boombii baatii onkololeessa keessa dhaqqabe 2 immoo yoo xiqqaate namni 2 kan ajjeefame yoo ta'u balaan kun inni tokko mana nyaataa keessatti inni kaan immoo awutoobisa irratti dhaqqabe. Riphxee loltoota biyyattii waliin hidhata kan qabu gareen Islaamic State balaa sadaasa 16 dhaqqabe akkasumas isa mana nyaataa keessatti dhaqqabeef itti gaafatama fudhateera. Pireezidaant Joo Baayiden sababa vaayirasii haaraa argame Oomikiroomiin kan ka'e uggura imalaa biyyoota Afrikaa gama kibbaa 8 irra kaa'an kan kaasuuf jiran ta'uu aangawa gameessi bulchiisa isaanii tokko dhaabbata oduu Rooyitersiif ibsanii jiru. Lammiiwwan biyya alaa akka Ameerikaa hin seenne dhorkaman kanneen guyyaa 14 dura biyyootii uggurri imalaarra kaa'ame keessa turan muddee 31 kaasee gamanatti maluu danda'u. Yuunaayitid Isteetsi sadaasa 29 darbe kan kanneen lammiiwwan ishee hin taane marti Afrikaa kibbaa, Botswaanaa, Zimbaabuwee, Naamiibiyaa, Leseetoo, Eswaatiin, Moozaambiikii fi Maalaawii irraa sodaa vaayirasii haaraaf jecha akka biyya ishee hin seenne dhorkitee turte. Dhaabbattoonni waa'ee fayyaa uummataa kan Yuunaayitid Isteetsi uggurri kun akka kaafamuuf yaada ka dhiyeessan yoo ta'u vaayirasichi hedduminaan kan faca'ee jiruu fi tallaaliin buustar jedhamu kan irraa ittisuu danda'u ta'uu nutti himameeraa jedhu aangawoonni Ameerikaa. Garee wal falmisiisaa ta'eef waangar jedhamu cina dhaabbachuuf jecha Raashaan loltoota ishee bitaman Maalii keessa qubachiisuu jalqabuu isheen biyyoonni gama dhihaa kanneen humna qabeessa ta'an 10 caalaan mufannaa qaban ibsanii jiru. Raashaan waan barbaachisu loltoota kanaaf kenniti jechuun himatan. Biyyoonni kana jedhanis kanneen loote seentummaa Maalii keessaa faccisaa jiran Kaanaadaa, Jarmanii, Faransaay fi Yuunaayitid Kingdom dabalata. Akka isaan jedhanitti lafa biyya Maaliirra loltoonni biyya alaa kanneen bitaman qubachuu jabeessinee morminaa jedhaniiru. Erga mootummaa Maalii akeekkachiisaa turanii booda loltoonni biyya biraa Maalii keessa qubatan jedhanii biyyoonni gama dhiyaa ifatti ennaa amanan inni kun jalqabaati. Garuu ibsa baasan kanaan gareen waangar jedhamu Maalii keessatti argamuun humnootiin biyya alaa akka ba'an taasisaan jenne. Gareen biyyootii gama dhiyaa kanneen humna qaban 15 akka jedhanitti loltoonni kun qubsiifamuun haala nageenyaa Afrikaa dhiyaa keessa akka gad adeemu gochuun dhiittaa mirga namoomaa Maalii keessa hammeesse waliigaltee nageenyaa fi araaraa biyyattiin tolfatteetti sodaa ta'eeraa jedhu. Aangawoonni Maalii maallaqa uummataa kan duraanuu hanqina qabu kan humna waraanaa biyyattii cina dhaabbatan loltoota alaa bitanii fiduuf oolchuun isaanii akkaan isaan gaddisiisuu isaanii ibsaniiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma.